ijoollee shamaraa lamaa fi dhiira tokko qaba ijoollee guddifadha daa'imantii hin jijjiira jedhee biyyaa ba'ee tanan haramni akkasii naqa taqqaxxee maamaatiyya jedhee luka jalatti kufee maamaa ta'eeti jettee na dhidhiittee narra deemtee lukaan irra deemtee gurrarra na deemtee mataarra na deemtee gurri tokko sirumaa nan dhaga'uyyuu mataan illee nan dhaga'e mataan illee of nan beeku kanan ba'a jedhee too raasatti bahee raasaa halkan tokko guyyaa tokko raasaa bulee guyyaa lama halkan tokko guyyaa tokko bulee isheen tun argitee arfaa na fuutee naan galte balaashit nafseen tiyya baraaramtee ummata oromoo naa dhagaa sheer kobbinaa godhaa sabnatiin kiyyan jiru tokkichi hin jiru nafti kiyyan jiru waan sirri hin jiru sheer kobbinaa godhaa rabbi yoo sodaattanii warri rabbi beektan fira qabda as keessaa fira nan qaba as keessaa suurii keessaa fira nan qaba maqaan ishii Gannat Taaddasaa kan jedhamtu Anaani giftee ko baga lubbuun kee oole dhugaa waaqayyo baay'ee nama ajaa'iba garaa jabummaan araboota yeroo ammaa kana akkam jirtu hordoftoota yeroo mul'ata nagaa keessanii nagaa kooti sila ijoollee keenya bullee gallee kaanii waa gammachuu irraan dhageenyu inni guddaan garuu namni guyyaa isaa malee hin du'u obboleettiin kun du'a ooluu isheetu na gammachiisi anaan jechuudha. Keessumaa immoo akkuma argitan kana jechuudha viidiyoo jechuudha mucayyoon warri beektanis ta'uu akkasuma immoo miidiyaa keessanillee sheerii godhaadha kan nuun jedhanii jiranii warri jarri obboleettii kana lubbuu ishee araba jalaa baasan kanaafiyyuu mucaan kun jechuudha Caaltuu Nagaasaa Waajjiree jedhamti Arsii Bahaatii dhalootaanii Gushaa Xeemalaa jettee aanaa Digaluu Xeejoo jettee warri Arsii beekuu dandeessu fira akkasuma Suudii keessaa nan qabaa Gannat Taaddasaa Shumii jedhamti fira koo kanatti naaf dhaamaanaa qaqqabsiisaadha kan isheen jettu akkasuma obboloonni lubbuu obboleettii kana baraartanii waaqayyo bara keessa naa eebbisuu fayyaan dhabiinaadha dhugaa dubbachuu fi biyya ormaa keessatti an ofii hanuma ofiiti obboleettiin kun baay'ee na tumte jettee baay'ee na dararte jettee paaspoortii koo wayyaa koo haga jiru hunda arabni narraa fudhattee na tumte lubbuu kiyyaaf jedheen jalaa baqadhee ba'ee jettee akka tasaa gaa ijoolleen kun arganii otoo isheen jechuudha baqattee baatee jirtu kunoo ofitti fuudhaniitu adaraa maatii ishee nu qaqqabsiisaa fira ishee kan as keessa jiranillee nuuf qaqqabsiisaa jechaa jiru yeroo jalqaba arginee mucaan kun sammuutti hin jirtu erga gara keenya dhuftee xinnoo sammuutti deebitee dubbachuu dandeessee of bartee malee duraanii baay'ee haalli isheen keessa jirtu ulfaataa ture jedhanii uffata isheellee jechuudha. Kan isheen uffattee baatee dhiiga bichaadha baay'ee jechuudha dirmammuu qaama ishee kana mee ilaala dhugaa dubbachuuf otoo kun ija tokko dhayeeratee obboleettiin kun boqachuu dandeessi otoo akka qaama kana dhoote sammuu keessa dhooteetti ta'e mucayyoon kun yoona addunyaarra boqatteetti garuu waaqayyo ishee baaseera. Gurri koo tokko nan dhaga'uyyuu jettee turte viidiyoo guutuusaa warri argitanii gurri tokko nan dhaga'uyyuu jettee ammas immoo kana caalaa akka fayyitu abdii qabna inni guddaan egaa inni guddaan lubbuun ishee baraaramuudha. Ani maaliif akkas akka ta'e ani hin beeku malee garaa jabummaa bara kana araboonni jechuudha bara kana dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa jabaachaa jiru. Haala miidiyaa irrattis gaafa ilaallu ijoolleen keenya tokkos akka araboonni garaa nutti jabaattu kan godhanii siistema yeroo darbee viidiyoo gadi isinii lakkisee ture. Ijoolleen haala mijataa keessa jiranii nyaata gahaa qabanii madaamota waliin kolfanii haasa'anii akka mana isaaniitti burraaqanii jechuudha. Gaafa viidiyoo waraabanii istaalii garaagaraa agarsiisanii ijoollee warra kaanitti kunoo akkasitti gufuu ta'a jechuudha. Sinii galee mitiire. Ijoollonni yeroo baay'ee miidiyaarra ba'anii akka garaa isaanii ta'anii ijoollota haala rakkisaa keessa jiran otoo hin taane haala mijataa keessa jiranidha. Sinii galee yeroo waan hin taane yeroo nuti waa barbaanne viidiyoof jecha nyaannis dhugaatiinis akka yeroo darbe mucaa sana argitaniitu waan barbaadde qaama ishee keessa guuttee gadi baaftee kaameraa bantee nyaattu sanaa jechuudha. Yeroo araboonni wanta akkasii argani kunoo ila akkasitti garaa jabaatu ijoollee keenya warra miskiina warra homaa hin beeknetti jechuudha.
Kanaaf adaraa keessan obboleettii keenya caaltuu kana qaqqabsiisaa maatii ishee nama abbaa manaa qabu, nama ijoollee 3 qabu, dhiira tokkoof shamarran 2 qaba jettee obboleettiin kun ijoollee koo guddifadha jedhee manaa ba'ee jechaa jirti. Malee haati ijoollee deessee jaallattee ijoollee shirraa gaa'ela shirraa qe'ee shirraa mana shirraa hin fagaattu yaa obboloota koo. Akkasuma immoo mee bifuma obboleettii kana ilaalaa duruma duutee jirtila. Dhuguma nyaataaf dhugaatiin iyyuu haalotaan iyyuu miidhamteetti obboleettiin kun bifumti isheeyyuu baay'ee akka isheen miidhama qabdu dubbata durumaayyuu jechuudha. Malee har'agaa gadi baafamtee yoo reebamteeyyuu obboleettiin kun dura qaamaan miidhamteetti dhugaatiidhaan irribaan waan miidhamteettu ragaa ba'a qaamni ishee jechuudha. Simboon irraa fuudhamee qaamni ishee kun akkasitti jechuudha xuuxamee jira. Maal godhuu miti egaa foon iddootti hin deebi'a garuu lubbuu yoo baate iddootti hin deebi'u. Qaamni miidhama ishee kana hin deebi'aa fi inni guddaan baga harka du'aa jalaa waaqayyo ishee baase dhugaa dubbachuuf. Akkasuma jechuudha warri viidiyoo obboleettii kana maxxansitan illee otoo lakkoomsa bilbilaa nuuf maxxansitanii warri suudii keessa jirullee mucaa ishee firaa kanaaf illee dawwallee akka isheen obboleettii ishee kan ofitti fudhattee gara biyyaatti galchitu yookaan immoo qaama ishee kana wallaantee akka hojiitti deebistu hin ta'ama ture. Obboleettii keenya Gannat Taaddasaa Shumi akka tasaa taatee viidiyoo kanallee yoo argite obboleettii kee kana gargaarii. Maaliif jennaan bu'aan miidiyaa kuni qabu ani argeetan jira jechuudha. Kunoo ijoollota baay'ee karaama miidiyaa kana iyyatanii boo'anii du'a oolaniiru baay'een isaanii jechuudha. Kanaafis miidiyaa irratti sagalee walii ta'uun hagam akka bu'aa qabu baay'ee tokko ijoollota keenya irratti argaa turreerra. Si viidiyoo hedduus daawwachaa turreerra. Kanaaf laayikii komentii viidiyoo caalaa jechuudha. Inni guddaan obboleettii kana jechuudha. Firoota ishee maatiin ishee akka argan taasisa jechuudha miidiyaan dhugaa dubbachuuf. Maaliif jennaan maatiin nama tokko yookaan chaanaala tokko jala jiru isa tokko jala hin jiru. Yeroo kana immoo sheerii gaafata ammoo jechuudha. Nama namaan dabarsaan boru abbaan manaa ishee arguu danda'a, maatiin ishees arguu danda'u. Karaa isheef mijatu tokkoon qaama nagaatiin biyyatti akka galtu taasisamuu hin danda'ama jechuudha. Ammas egaa obboloonni keenya mucaa kana ofitti fuutanii hamma dandeessan egaa hamma obboleettiin kun furmaata argattutti otoo gadhiisuu baattan gaariidha. Gatii keessan harka waaqayyoo irraa argattu. Obboleettii keenya jabaadhu siin jenna. Inni guddaan baga lubbuu kee waaqayyo baraaree dhugaa dubbachuu fi yeroo ammaa kana keessatti of eeggadhaa obboloota koo. Araboota bira waggaa hedduus taa'a yeroo dhiyoos mana isaanii seenaa. Sababuma xinnootiin barri kuni bara jaalalli namaaf nama gidduutti hir'atee jirudha. Bara namni uumaasaa sodaatee jirudha. Bara namni miidiyaa irratti wal ilaalee mana keessatti illee akkuma miidiyaa irraati jedhee nama wal jibbaa jirudha. Kanaaf jechuudha jireenyi miidiyaa amma haalli amantii haalli gara laafummaa haalli jaalalaa yeroo ammaa jechuudha. Nama ormaa kana miti maatima waliin alanni keessattuu namni wal dadhabaa jira yeroo ammaa. Namni wal nuffaa jira, obsa dhabaa jira, waa xinnoo irratti waa guddaa balleessaa jira, wal gorfachuu dadhabuu jira yeroo ammaa akkuma addunyittii kanatti iyyuu jechuudha. Namni garaa walitti jabaataa jira, namni waliif obsaa hin jiru. Waa xinnoo yoo walitti bu'ee haaloo wal qabatee lubbuu wal balleessuu, qabeenya walii barbadeessuu isa kanatti baay'ataa jira. Kun immoo egaa akkuma beekamu bara dhumaatti jaalalli laphee namootaa keessaa inni irrataa akkuma jedhamu egaa obsan barbaachisa. Nama kamii wajjin iyyuu jiraachuun obsan barbaachisa. Obboloonni keenya gara haaraa dhuftanis barnoota isiniif haa ta'u. Warri nuti jirtan har'uma ishee irraa kana osoo nuti waa xiqqoo dogoggorree jechuudha akka duraanii sana miti. Araboonni hundi jijjiiramaama bulti jechuudha. Maaliif jennaan wanta taatee ta'amaa jiru har'a addunyaan tokko akka mandara tokkittiitti bulaa jirti jechuudha miidiyaarra. Sinii galee mitiire Dubaay keessaa, Suudii keessaa, Kuweet keessaa har'a yoo saraatanyaan tokko yoo waa goote akka Itoophiyaa guutummaan balleessaa ta'eetitti addunyaan kun odeessiti waan ta'eef
yeroo ammaa kana keessatti kan biyya balleessaa jiru kunoo namoota haala tokko tokko suukanneessaa yeroo hojjetani walumatti kunoo dhaloota keenya biyya keenya irraa akka maqaa balleessu garaa jabummaan otuma jiru ittuu dabalee akka garaan isaanii nuuf hin naane ta'a waan ta'eef of eeggannoo godhadhaa dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waaqayyo mana jirtanitti nagaa isin haa kennu, simboo isin haa kennu, inni nagaan nu baases nagaan nu haa galchu. Yeroo hundumaa uumaa keessan kadhachuu hin dagatina. Qormanni hagam jiraatu iyyuu Waaqayyo guyyaa isaa eegee gara maatii keenyaatti nagaan qaama nagaan bifa nagaan akka gallu nu haa gargaaru. Haala mijataa qabna jennes akka barbaanne daangaa darbuun rakkisaadha. Akka barbaanne dubbachuunis biyya ormaa keessatti rakkisaadha. Kaayyoo mana baaneef jecha gadi jechuu qabna hundi keenya. Keessumaa egaa obboleettii kanaaf sheerii laayikii godhaa jajjabeessaa kallattii miidiyaa kamiiniyyuu obboleettiin kun immoo boru ija ijoollee ishee jamaatii ishee argitee akka deebitee saba ishee galateeffattu abdiin qaba. Turtiin waliin gootaniif galatoomaa isiniin jedha. Shalom.